Warroonni eessa baddinaan jettan hin banne hin jiraa isiniin jedha lakkuu ulfa isiniin jedhe rabbi dhugaa siyaa godhudha dhugaan tanillee yoo taate silaa taate kaza hospitaala ture mana yaala eegachi bahe immoo kalas deemiti fataa jedhii raha barbaadda jennaan as dhufe mee bakka kana guutuu isaa ga isinii dhiisa. Video birarratti bakka bareedaa wayiitii ga isinii dhiisa kanaaf bizii taati warri jettan biziin taane dhufee jira isiniin jedha obboleettii tiyya Kariima dhiifamaa siin jedha Arabiyaa majlisiin kan kee kana fakkaata habibati abbaa kaaree abbaa tiknasii 40 kaaree 9 isiniin jedha ka irraa hafillee hin jira jechuudha gonni lama qabaa isiniin jedha tiknasiin isaa 40 asumaan laallachuu dandeettaa siin jedha obboleettii tiyya qaalii kinutu gonni lammaffaa isa kan kun immoo rakkabamee jira jechuudha waan iddoon hin geenneef asitti si agarsiisaa jira haala bareedaa ta'een bifa bareedaa ta'een ajajatte irraa osoo wanni takka hin hir'atin si xumurameera siin jedha habibati baarakallahu fiiki egaa obboleeyyan kiyyaa isinillee asirraa laaltanii ajajachuu dandeettaniin isiniin jedha warri mootuyyuu jechuudha akkanumatti viidiyoon kun das isin jedhe laayikii fi sheerii akkasuma yaada keessan naa kennuun irraanfatina isiniin jedha yeroo hunda jechuudha obboleeyyan kiyyaa boondidii sadarkaa tokkoffaa fi akkasuma addisii kan tahe kanaafi kan firaasha keessa jirullee wal fakkaata isiniin jedha wallaa obboleeyyan kiyya yeroo asii hojjechisutti shakkii takka malee osoo banellee ilaaluu baadhe nin amana jechuudha amanamaa rabbuma rabbiyyuu natti amanaa jedhe malee nan amaninaa jedhe jedha nan fi waan san hin qaraane dhagahe akkasi anillee kalaas rahaatti godhaa jira waan namaatitti jechuudha jazaakillaahu khayran obboleettii tiyya Kariima rabbiin itti si haa fayyadamsiisu meeshaa kana asumatti jechuudha narraa fudhatanii jiran akkuma meeshaa firneecharii dhiyoo tana gaafsanis tarakkabeetuma deeme alhamdulillah kanas hin fe'annanaan jedhanii tarakkabeetumaan biraa deeme isiniin jedha isa kana qofaa miti meeshaan narra baasu kan nama sadiitiin isiniin jedha Arabiyaa majlisiin jechuudha Arabiyaa majlisii yeroo ammaa kanatti gatiin isaa bareeda jira isiniin jedha abbaa tiknasii 40 kana kaaren isaa qarshii 20 isinitti himee jira isiniin jedha ka ga'aanu kuni tiknasiin isaa 20 ka jidduu lamaanitti addaan bahe immoo tuyyuu 20 walirratti 40 isiniin jedha baarakallahu fiikum egaa meeshaaleen kun asuma keessa boolee deema jechuudha ka lammaffarra jiru kun meeshaalee baay'ee bareedaadha akkasuma gatiin isaallee gatii qaaliidha jechuudha egaa obboleeyyan kiyya masqammacaan isaa kun qofti jechuudha akka inni bareedu xaawulan isaa akka inni bareedu laalaa isiniin jedha akkasuma gatiin isaallee maashaallah hedduu qaaliidha yoo akkana isiniin jedhu hin sodaatina isiniin jedha almuuniyeemii irra isa fagoo kana wayyaan isiniin jedha namu haga danda'een waan dandeetti humna isa ajajata isiniin jedha kana yoo isiniin jedhu kun saniin ajajatina yookaan meeshaan kanuma qofa jechuu kiyyaa miti meeshaa obboleettii teenna ta ajajatteen jechuudha jara ajajataniin homaa wanni isin asii achi seenuftan hin jiru waan hin jirre ajajattanii rabbiin itti isin haa fayyadamsiisu kaariin isaa meeqa qaaliidha ka jettu kaariin isaa meeqa naan hin jettani mi akkanumatti ilaala obboleeyyan maashaallah wallahi maashaallah meeshaa hedduu das nama jedhanii ijuma qofaanuyyuu jechuudha na biraa deemi namaan hin jedhu dhugatti boolee safara haftaamitu jira hoo jennu booleen isuma dhugaa haftaamidha booleen ta Addis Ababatii mi bar Adaama tana keessa booleen jirti isiniin jedha warri akka kiyyaan beeyne hin beeytanii gaafachi dhaqe firallee achii qabaa maamiltoota hedduullee achii qabaa isinii waraaba isiniin jedha gatii isallee isinitti hima jechuudha mee obboleeyyan kiyya maashaallah innummaan kun qofti isinitti hin tolu Allahu akbar obboleettiin tiyyatuuni jechuudha meeshaa kana ofillee ajajattee maazarii ofiitillee ajaja jechuudha qabeenni kun haa jiraatu bari yoo wallahi ofiin maatii ofii kana ofii taya jechuudha obboleeyyan kiyya rabbiin eega isin duroomse qabeenya kennatan qabeenya jechuudha obboleeyyan kiyya namni hedduun ittiin ol of fuudhee yoo suttuu gad deebi'etu jira jechuu ka maatii ofiitii tayan kaasa tanan obboleeyyan
ummaate yaa kana godhi yeroo isinaan jettan osooniin jechuudha dandeettii qabaadhe wallaahi duuda kiyyatti baadhee mana ummaa sanii fida jechuudha maaliif isinitti fakkaate hawwii kiyya ture maazarii tiyya tana gammachiisuun asirra jechuudha waan feetan naqattan saarbisii ta'ee yeroo akkanatti illee jechuudha ziinaa garagarallee abaaboo garagarallee kaa'uu dandeettan abaaboon fokkanne bakka jechuun waan muudii qabaa jechuudha buleeyyan kiyya kaa'uu dandeettanii gonniin isaa kana fakkaata jechuudha isa arabiyaa majlisii kana jechuudha maashaallah silaa maqaa biraa qabaate dasna jedha arabiyaa majlisii jedhamu baate Ageessisiniin jedha dhugaa rabbiitti hedduu takka namatti tola maashaallah eeyyeen obboleeyyan kiyya kanuma akka ofii bitattee xiqqoma kalariin garagara malee ummaa ofiitiif illee goote jechuudha obboleeyyan kiyya das naman jedhu yeroo ofii keessanii waan bareedaa kanatti fayyadamtan maazariin teennata ji'a sagal garatti nu baatte namoota hedduu jechuudha obboleeyyan kiyya aarsaa hedduutti kafaltee guddifte jechuudha wallaahi rabbiin ummaa teessan maraayyuu jechuudha gammachuu keessanillee hargisiisu isinillee mootuyyuu isinii isaan gammachiisullee haa agarsiisu isiniin jedhan dhugaa rabbiititti kana fakkaataa isiniin jedha kaappuleen akkuma anillee itti gammade isin immoo maashaallah durumaayyuu laaltee waan qaalii kana footoo kaaftee na ergite akkasumatti hojjetamee fi akka itti gammaddu abdii qabaa ittis gammadee jira jette obboleeyyan kiyya footoo ergeefii jira jechuudha gara keessatti viidiyoo illee kanaafi daran immoo tuyyuun kana gammachiisu kuni ka isiiti jechuudha obboleeyyan kiyyaa ka ummaa isiiti maaliifi meeshaa gatiin qaalii kana jechuudha kaareen takkittiin birrii 25 isa kana jechuudha kaareen takka 25 እና ማሻአላህ ittiin gaabbitu garuu ittiin gaabbani hunda keessanuu warroota waan akkana hawwii qabdan warra ofillee gaafa gammade obboleeyyan gaafa uffata gaarii uffate ummaan tiyyahoo gaafa waan gaarii manatti galfate ummaan tiyyahoo gaafa algaa gaarii galfate ummaan tiyyahoo warra jedhu sinaa taasisu siniin jedha maaliif duniyaa tana dhiifnee biraa deemna wallahi maaliif isin bar duniyaan tun jedhan aakiratti haga mil'uu libsuu kana jechuun libsuu mee takkaa libsadhaati akkana yoo jaban attan agasumaami agatti matana garuu tanumatu nutti dheerate bakka jechuun lubbuu teenya tana maashaallah warra qabaatee lubbuu ofillee gammachiisee kaasatan haadha fi abbaa ofii aga duniyaa kanarra jiru obboleeyyan kiyya isa kana obboleeyyan mee ka ifiiti moo ka ummaa ofirra gammachiifte ka ummaa ofiitiif bitte kana jechuudha waa baay'ee qaba maashaallah gonniin isaa kana fakkaata jechuudha hedduu namatti tola dhugaa rabbii beebii tiraasin isaa akka addaa kanatti bahee akka addaa kanatti bareeda jechuudha kanallee kaariin isaa 25 isiniin jedha egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin immoo kaaree haga hajamtanii asirra kaaree 7 yoo ta'e 25 baay'isuu 7 jettaniin abbaa 40 san immoo yoo ta'e kaaree haga barbaaddanii san 20 baay'isuu haga kana jettaniin ilaa haga 15,500 haga 15,000 tittin jira rabiyaa majlisii yeroo ammaa kanatti jechuudha baarakallahu fiikum rabbiin inshallah kanumatti zilaaqin waa godhu lash jedha jira isiniin jedha obboleeyyan kiyya warroonni immoo tiyyuu jechuudha wantoota qaqqaalii ajajattan gatiin isaa qaalii maa isiniin jedha baarakallahu fiikum egaa itti aansee obboleetti teenna takkatu nama lama jechuudha isaan nama lama koosaniin garuu walitti manii fi akkanumatti wal fakkaatee bichaan beeku ajajni isaanii garuu baatiran isaan barbaadan koosanii siiniin isaa keessa jiru immoo gurraacha jedhan gurraachan filatin abboleen kiyya yoo forni dhaabbataa kanarratti tahe malee adii irratti hin qabatu jechuudha gurraachatti qaqqabataa isiniin jedha akkasitti naa hubattanii gurraacha wajjiin illee dhufuu isiniin jedha gurraacha wajjiin illee koosaniin dhufu eeyyan koosan sadarkaa tokkoffaadha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya waa baay'ee isinitti haasa'uu barbaadayyu maaliif garuu viidiyoon dhoo isinitti dheeresse laaltan diqqishuu kanaa baay'ee laaltanii bar kanaaf viidiyoo gaggabaabsa isiniin jedha gatiilee meenuu himu moodhiisi jettan wallaahi waan ajaa'iba waan isin ajaa'iba obboleeyyan kiyya ani daambanyaan ani irraa fudhadhu meeshaalee akkanaa jechuudha firiijii fi gasaala fi tiilviziyoona mabraateelee dhabadaati namichi sunillee wayna dhageeffata badda rakkanne dhuguma maaliif meeshaa achitti jechuudha 65 naan jedhan naashinaalitti shariikalleen yookaan kambaanin maaliif wanni akkana maaliif jedhee gaafadhee namas gaafatu ture bakka mabraateeleen sunuun beeytanii biyya alaa fakkaatti jechuudha dhugaa rabbiititti ka hedduu takka maashaallah yani akkuma biyya alaati wanni marru akkasumallee manni kiraan qaalayaa gibirriin qaalayaa kanaaf qaaleessanii naan jedhan maaliree jechuun waliifuuyyuu fiigaa jirraa miti TV mootuyyuu jechuudha biyaansi meeshaa isaa guutuu wajjin abbaa 32 gara 30 wayinatti man jechuudha gara 33 4 meeshaa isaa guutuu wajjin kophaa isaatitti garuu TV'n sadarkaa qaba achi siqee gaafadhee jennaaniin immoo
haga soddomaatitti natti himan jechuun kiyya kaa maaliif isiniin jedhe namni ammaaraacii barbaada. Yookaan ani yoo xiqqoo sadirra natti himanii bakka kana wanni gatii irra kasa ta'eef sadarkaa isaatti gadhaanaa waan jedhu wayii of amansiif namire. Kana waan ta'eef rabbi haa laaffisuu. Bakka waa baay'ee isinitti himuuf dhufee daqiiqaan natti gabaabbata jirti viidiyoon kee xumurama jira. Gatiilee kana meeshaalee amma argaa jirtanii kana tokko tokkoon nu beeksisuu yoo ta'an koomentii barreessaa.